እንኳን ደስ አላችሁ መላው jilbaan adeema jilbaan dhageesse kottoonfatee jilbaan adeema amaariffaa namarraa bareeduyyuu miti bara maal fidda hin jiru umman kanatti dhaheetiin dhukkee sirra nyaachisa laal warra jireenya firaan jijjiir warra karaa rabbaw warra yaa'ii godhu warra du arrabsaa jirtanii saba arrabsaa jirtanii saba xiqqeessaa jirtanii jenneeti kanaaf adheeffannee dubbanna baduu qabanii wanni jennuuf jedhu keenya miskiinni kan bishaan ittiin dhugaatii dhabee boolii harree fincaan harree dhugaatu bara mootummaa Dr. Abiyyi makan eedaa kun kakkanaatiin na alatulla aleeka akka oromoon beekutu namni amma siin dubbadhen ture namni waa sadii waa takka gaafa waa takka dubbatu barnootaan takka jira waa takka sammuu rabbi uumaa kenneen waa takka akka abjuu wayi waan fuulduratti dhufu kana gaafa argu kana dubbata namni moo gaafa liiviira dubbatu billahi tallahi rabbiin sun isaan argu jechaadha an fakkeenyaaf namichi kun inni aangoo qabatu ganda koo ta'uu baate siyaasni agaluu baate wanni akka addaatti finyaan na qabachiise na jibbisu waa takka ittiin sun maali soba jiraati maaliif namni fakkeenyaaf anaadha shurrubbee yoo balleesse shurrubbee bakka natti badii qabda bakka natti immoo dhugaa qabda yoo jedhe natti murteessaa deeme gaarii natti tola sababiin isaa maaliif ofiin bara jechaadha jarra jireenya firaan jijjiir warra karaa rabbaw warra yaa'ii godhu warra du እናትህ በዳ ልንገርህ ሁሉ አደቂ ፊልማ አቀራው አንተ ስማ ኦሮሞ ነኝ እንዳትል እናትህ አበዳ